wobon jajaben jirtu ira sagale ke dagesisi dina ke nasisi sagale ke dage ero managabe jirra wobon jirra abdim boru jirra zoni lita zoni ba zoni kaba zoni kiba itu gali jirra wobon jirra abdim boru abdim dia Tidem na wobon walirire dina rasne olachivne garabavne lagabumne lalame lalame walilabse warilibse selidina jiretu manchas gonni lami gamachise lalame lalame jabi billaun debi muratara samni chafine lalame lalame wabon humna kadabamuuf utuu burrusaa fi ciqileen halagaa kallattii maraan irra kaa'amu daranuu dagaagaa askee waraanni bilisummaa Oromoo hanguma guyyaan olee bulu dabalaa walijaaraa fi Oromiyaa bakkoota dhuunfatu bal'ifataa deemaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo akka dhabamuu akka baduu fi yaaliiwwan gurguddaan leellistoota Itoophiyaan taasifamaa tures kan milkii dhabe ta'uusaa haalli waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru ragaa baha. Mal jeda isimal jetume jabu diti kafi amana uma sabakenya igam bavan frafis dinafis kanada jaben wabo waraanni bilisummaa Oromoo akka uummata Oromoo bira deeggarsa arganneef sabasaa Oromoo waliin miidiyaa qabanitti fayyadamuun humnoonni impaayera Itoophiyaa bulchanii fi dabballoonni isaanii ifaajaa gurguddaa taasisaa turaniiru. Waboo irratti hololuu fi dookumentarii waboon ibsine akka waan waraanni bilisummaa Oromoon gara jabeessa ta'etti dhiyeessuun waggoota dheeraaf qaamolee EPRDF miidiyaalee qabanitti fayyadamuun dalagaa turaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo tuullaa shiraa fi ciqilee halagaa hundaa ofirraa qolataa waggoota dheeraaf jiraatee har'agee waboon guddinaa fi dagaaginni har'aragee qabsoo bilisummaa Oromoo tasumaa duuba kan deebine ragaa bahaa jira. Bulchitoonni naannoo Oromiyaa kanneen sirna mootilee Itoophiyaaf ergamtummaan dalagaa turaniif dalagaa jiran daboo waboo dhabamsiisuu halagaa waliin bahataa turaniiru. Gama isaanii Abbaa Duulaa Gammadaa hanga naannoo Oromiyaa bulchaa turetti akkaataa wabootti dhabamsiisu
balleessuu irratti hojiiwwan dookumentarii hin dabalamu jedhan dabalatee hedduu isaatti dhimma ba'uun ifaajii gurguddaa taasiseera. Waboon garuu sana hundaa cabsee injifatee har'a kan ga'e wayitaarraa muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimadiif Lammaa Magarsaa Wallagga keessa deemuun waggoota dheeraa dura humna waboo fi ABO balleessuuf hojjetaa akka turan himama. Erga aangoo qabatanillee namoonni kunneen lamaan waraana bilisummaa Oromootti burrusa ta'uu waboo dhabamsiisuu irratti xiyyeeffatanii hojjechuu irraa dhaabbatanii kan hin beeknedha. Obbo Lammaa Magarsaa haasaa waggoota muraasa dura taasiseen waboo xiqqeessuu yaaluuf akkasumas haamilee deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo miidhuuf aggaamee jechoota akka meeshaa caccabaa qabatanii deemu jedhuun humni waboo akka waan xiqqaa ta'etti ibsuu yaalee ture. Haa ta'u malee har'a qawweedhuma caccabaa jedhameen sanaan humna waraana mootummaa Itoophiyaa hedduu haleeluun meeshaa waraanaa gurguddaa kan loltuu Itoophiyaa qabataa ture dhuunfatee lola guddaa gaggeessuuf bakkoota sochiisaa babal'ifate sadarkaa abdii fi hamilee guddaa saba isaa Oromoof ta'urra waboon gahee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo akka qawwee hiikkatee galuuf shirri gurguddaa waggoota afuriyaas deemaa jiranis bilchinaa fi beekumsa siyaasaa waraanni uummata Oromoo kun qaburraa irra aanamuu danda'eera. Humniif abdiin uummata Oromoo shira diinaa injifachuuf lola diinaa waliin gaggeessuu injifachuun har'a rarraga bilisummaarraan saba isaa Oromoo gahee jira. Jeneraalli waraana Itoophiyaa obbo Biraanuu Juulaa waggaa 2 dura waboo akka waan bultii 14 gidduutti dhabamsiisutti dhaadataa kan ture. Dhaadannoon abbootii irree Itoophiyaa garuu sadarkaa miidiyaan alatti humna waboorraan miidhaa geessise homaatu kan hin qabne. Har'a dirreen Oromiyaa hundi waboo urgaa kan jiru yoo ta'u gara jabeenyummaan qaamolee Itoophiyaa ijaaruuf wargaman dargaggeessa Oromoo guutummaan jedhamuu kan danda'u akka waboo ta'u taasisee jira. Jibbi diinoo fi gara jabummaan diina dargaggeessa Oromoo mana taa'ee du'u akka lagatu taasisee jira. Humnoonni mootummaa abbaa haadha fuulduratti barattoota obbolaa hangafa quxisuu ajjeesuu ija ilma ishee duratti haadhaaf intala gudeeduun daranuu uummanni Oromoo dammaqee akka qabsoo bilisummaa isaa utubuu dandeessisee jira. Qe'een Oromoo waraana bilisummaa Oromoo hin qabne hin jiru. Kun qabsoon Oromoo gulantaa injifannoo irra ga'ee akka jiru ragaa ba'a. Mootummaan Itoophiyaa har'a bulchiinsi isaa Amaaraan dhuunfatamee jiru Oromoo wayitaa waraanu Amaara qawweedhachiisuun qe'ee uummata keenyaatti kan duuchisaa jiru. Meeshaa waraana biyyoota alaarraa argatu fayyadamee lola gaggeessuus injifatamuun ala injifannoo argate hin qabu. Har'a waayillan Itoophiyaa ofiifuu muddama waraanaa dhimma Raashiyaa fi Yukireeniin muddamanii kan jiran. Itoophiyaan meeshaa waraanaa gurguddaa Raashiyaa dabalatee biyyoota alaarraa ergifattee waboo lolaa turteef yeroon keessa jiru dukkanaamaaf sodaachisaa ishee nyaachuuf dhiyeesseera. Dukkanichi dirqama kan ishee dhabamsiisu ta'uusaa wantoonni hedduun biyyattii keessatti ta'aa jiran ragaa ba'u. Haala kanarra dhaabbatee kan fakkaatu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad tibbana paarlaamaa irratti haasaa taasiseen waboo injifachuu akka hin dandeenye jala sararee himee jira. Waboon har'a uummata bal'aa Oromoo ta'uusaa waboon uummata Oromoo miiliyoona 50 ta'uun tumsa argataa jiraachuu kan akeekuun deeggarsa guddaa waboon qabu himee jira. Wayitaa impaayerri Itoophiyaa abdii murattee jirtutti hamleen waraana Oromoo daran dabaluun ala duubatti deebi'aa akka hin jirre kan agarsiisu Oromiyaa kutaalee adda addaatti leenjisee wal bobbaasuu itti fufee jira. Keessattuu kibba Oromiyaa, lixa Oromiyaa fi giddugala Oromiyaa akkasuma kaaba Oromiyaa keessatti humni waraana bilisummaa Oromoo wal ijaaruuf leenjisee wal bobbaasuu itti fufee jira. Waboon qabsoo bilisummaa uummata Oromoo galiin ga'uuf qabsoo hidhannootti jiru cimsee jiraachuusaa kan ibsatu. Oromiyaa golee garaagaraa keessatti haleellaan humnoota fiifii irratti fudhatu akkuma ibsaa jirutti miseensota haaraa guyyaa gara guyyaa leenjisee bobbaasuu itti fufeera. Hoogganaan olaanaa waboo Jaalmarroo Dirribaa BBC waliin torban darbe gaaffiif deebii taasiseen qabsoon Oromoo humnoota TPLF irratti kan hin hirkanne ta'uu hubachiise. Kanaan alattis imala gara Finfinnee eegalee jiru waboon cimsee akka jiru kan hime hoogganaan kun wayitaa amma magaalaa Finfinneetti naannessee Oromiyaa giddugala bakkoota hedduutti lola gaggeessaa jiraachuus ibsee jira. Waboon uummata Oromoo galaana taasifachuun ofiif akka qurxummiitti uummata isaa keessa socho'aa. Kana jechuun garuu waboon yeroo kamuu hanga bosonna Oromiyaaf uummanni Oromoo jirutti dagaaguuf babal'achuusaa akka itti fufuuf kan akeekudha. Dubbii kanarraa ka'uun humnoonni mootummaatii fi waboon qurxummii waan ta'eef galaana gogsina yaada jedhuun daguuggaa sanyii Oromoo irratti fuulleeffatanii adeemaa turan.
saba tokko irratti yakka daguugaa raawwachuun hangam isaan adabsiisullee waan beekan kan hin fakkaanne humna faannoo jedhamaniif milishaa amaaraa hidhachiisuun galaana waboon akka qurxummiitti keessa sochoo gogsina jechuun Oromiyaa lixaatti duula waraana gara jabinaa bananii jiru. Sun daranuu kan humnootaan gaa'ota Itoophiyaa dhabamsiisu ta'uu qophii kanaan himuu feena. Waboon uummata Oromoo galaana taasifatee akka qurxummiitti saba isaa Oromoo keessa socho'aa jechuun hangam waboo dhabamsiisuun akka cimu kana keessa ture. Saba Oromoo ni balleessina jedhanii qaamoleen mootummaa sochii waraanaa da'oo naannoo Amaaraan gaggeessaa jiran akka dhaabuu qabaniif qophii kanaan yoo hubachiisnu yoo weerara da'oo humnoota Amaaraan gaggeessaa jiran kan hin dhaabne ta'e humna mootummaa fi ittisa dhumaa ta'uusaa ibsuuf barbaachisa. Qabsoon bilisummaa Oromoo matumaa kanaan booda duubatti deebi'uu akka hin dandeenye hidhannoo waboo guyyaa gara guyyaatti dambalayaa jiru ragaa qabatamaa mul'ataa jirudha. Ashama akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa qophii addaas ni qabannee dhiyaannee jirra. Qophiin keenya guyyaa har'aa eebba waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti Cibraa Odaa Bulluq mooraa lammaffaa marsaa afuraffaa sababa neetworkiitiin bubbulee kan nu qaqqabe sagantaasaa isin biraan ga'uutiif deemna. Hanga xumura qophii keenyaatitti turtii gaarii isiniin jenna. Wabon jajaben jirtu sagalee kee dhageessisi diina kee naasisi sagalee kee dhagee yeroo manaa gabbee Jirra wabon jirra abdiin boruu jirra zooniin lixaa zooniin baa zooniin kaabaa zooniin kibbaa gidduu gallii jirra wabon jirra abdiin boruu abdiin biyyaa. Demna wabon walirire dina rasne olachivne gara pavne laga bumne lalame lalame walilafse walilifse seli dina jiretu manchase gonni lami gammachise lalame lalame jabi billaun debi muratara sami chafsine lalame lalame Endemi. Kenya mal kira, ismal
jettuume dandeetti qaba fudhama huma saba keenyaa dhiigaan baafama kanadha jajjabeen waboo jajjabeen dandeetti qaba fudhama huma saba keenyaa dhiigaan baafama kanadha jajjabeen waboo jajjabeen Mana mana? Right. Right. Ready. Ya, bareeda. Waa dhagaa hin ahay. Halo, sagaling to kunjo. Nama pun nama waras awak deh. Berapa? Sekarang tu kan ada tu ay. Nama tu. Jajjabeen jirtu sagalee kee dhageessisi diina kee naasisi sagalee kee dhagee yeroo manaa gabbee jirra waboon jirra abdiin boruu jirra zooniin lixaa zooniin baa zooniin kaabaa zooniin kibbaa diiddu gallii jirra waboon jirra abdiin boruu abdiin biyyaa. Latti deemna woboon waliriirree diina raasnee ollachiifnee gaara baafnee laga buufnee laalame
walillabsee warriibsee seelii diinaa jireetu mancaase goonni lammii gammachiisee laalame laalame jabii billaa'uun deebifne murataa rasaasni cabsiine laalame laalame kallattiiwwan amma sagantaan keenya jalqabeera amma sirna alaabaa baasuutu gaggeeffama. Sirna alaabaa baasuu kana kan nuuf gaggeessanii falmataa akka askara waltajjiitti dhafeera faaruu alaabaa faana kaadhimamtoota taasisuu jechuudha. Amma sirni itti aanu sirna alaabaa baasuudha jechuudha. Jajabin wabo, jajabin Sagaleen komoga, lagana jesisu, kemoda diboka, kenama jesisu. Sagaleen komoga, lagana jesisu, kemoda diboka, kenama jesisu. Shoni shoni jajabeko, shoni shoni jabadame, shoni shoni erransako, shoni shoni jabadame. Marola babar machu. Dap. Say. Yeah.
kanattaan immoo amma faaruu kanattaan suudhaan amma faaruu yaadannoo jaallan wareegamaniitu geggeeffama eebbifamtoota kanaan jechuudha. Kanaaf karaa jaal birmataa sirni yaadannoo faaruu alaabaa faaruu jaallan wareegamanii ni geggeeffamaa jechuudha. Gara waltajjiitti jaal birmataa fa'a. Jaalani jechuun lam sadi. Kanatti aansuudhaani akkuma aadaa Oromootti amma jaarsoliin saganticha eebbaan nu saaqu jaarsolii eebbaa gara waltajjiitti naffeera. Jaarsoliin eebbaaf qophooftan as ba'aati eebbaan saganticha nuuf saaqa. Siribaatota jireenyaan kaanaa afaan kee tokko haa ta'u, manaa kee tokko haa ta'u, dubbii keessa dhugaa haa ta'u, siribaatota ammayyuu hamaa isiitti dhufiis gaarii malee hamaa isiin raadootu waa isin waqtu ayyaanee lafa ayyaanee jennu ayyaana gaariidha. Ani isin eebbisee nawaanii jiraata. Fayyaata jiraadha adiyaa qaqqaba kan yaaduu sinjiraattaa kufu ayyaanni aadaa Oromoo siniif haa dhaabatu jiraadha fayyaata gooftaan adda keessa naa jabeessu afaan keessan garaa keessan tokko haa godhu ulfaadha jiraadha adiyaa qaqqaba Waaqayyo Yesuus Kiristoos qulqulluu seettaa buutu afaan keessan garaa keessan tokko haa godhu fayyaata sabdeetteedhaan ka'a. Siniif haa ta'u sinaa haa ta'u iddoo haa ta'u iddoo isin adeemsan haa gaataa'u sininni isin haa godhu addi keessan haa jabaatu ammayyuu ayyaantuu ta'a addi keessan haa ta'u jireenya gaarii isiniif haa laatu haa isin irraa dhuwaatu gaarii siittaa qabu iddoo isaa oltan haa gaataa'u sininni isin haa godhu adda keessan haa jabeessu adda siitaaf iddoo isin bultan gaarii haa bulu aadaa isiniif haa ta'u itittaa mutiittaa isiniif haa ta'u bara gaarii iddoo gaarii isiniif haa ta'u ayyaantuu ta'a bira jiraata harka sinawus ayyisina bifira waaqayyo sinaatti amileedhaanii bakka isaanitti nuuf adeebanii ulfaadhaa umurii dheeradhaa keessatti jaarsoleessa. kanatti aansuudhaanii sagantaa keenya akkuma itti fufetti
haasaa baniisaa karaa itti gaafatamaa Ibraa Odaa Bulluk jalatti kan buntaa eegantu karaa Jaalkaayyoo Bultum haasaa baniisaa itti taasifama. Amileedhaan Jaalkaayyoo gara waltajjiitti nuti madda. Jirtu bakka jiraattan guyyaa darraa guyyaa eeboo zoonii lixaa Ibraa Odaa Bulluk bakka keessan bakka waliin keenya siniin jedha. Kanatti taasisuun leenjifamtoonni bu'aa bahee leenjii qabu hunda isaa dandamattanii bakka guyyaa eebba keessaniin isin ga'an siniin jedha. Dabalataan leenjistoota keessan dabballoota keessan sinduuqa dadhabaniif hamilee guddaa isaa kennaafi. Uummata keessaniif illee hamilee guddaa kennaafi. Ayyee jabaadhaan siniin jedha gaafi dhaadhalluu. Haqiiqaaf kaayyoo waboo galmaan ni keenya hanga Oromiyaan milisoomtutti walmaan lakkin impaayera Itoophiyaa afaan qawween ijaaran afaan qawween diignee Oromiyaa walabu ni ijaarra ni shakkinu ni meena ni jeesina injifannee uummata Oromoo gara baawwatatti dabarsee. Ayyee amileen kanuma mee amileen laafaadha. Akkuma Jaalkaayyoon jedhanii eebbifamtoonni waraana bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa kan waboo zoonii lixaa Ibraa Odaa Bulluk mooraa lammeeffaa marsaa arfeffaa kun bu'aa bahii garaagaraa keessa darbuudhaan guyyaa akkana miidhagu kana ga'aniiru. Isa kana immoo uummanni leenjiftoonni waraanni bilisummaa Oromoo tumsa isin taasisanidha waan ta'eef irra deebine ammas mara kanaaf amilee jenna. Amma sagantaan itti aanee jiru karaa miseensa ajaja olaanaa Abaa Woboo kan adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo fi akkasumas abbaan Ibraa Odaa Bulluk karaa jaal eebbisaa raatessaatiin haasaanii hirmaattota waltajjii kanaa fi eebbifamtoota guyyaa har'aatiif taasifama waan ta'eef kallattiidhaan toora bilbilaa irratti argamu amma isaanirraatii dhaggeeffanna jechuudha. Ajjirri dargaggootaan bakka isin ga'e. Baga guyyaa har'aatiif hin ga'e baga guyyaa eebba keessaniif hin ga'e jechaa ammoo guyyaa har'aa borisinii fi guyyaa itti leenjii marsaa jalqabaa kana xumurattan malee leenjii waraanaa hin dhaabatu leenjii waraanaa dhuma hin qabu haa ta'uti waan mooraa leenjii keessatti turtii mooraa leenjii qabu hundumaan dandamattanii gara dirree qabsoorratti gara dirree waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana itti jiruutti dabsoorattanii baatanii carraa kana keessatti hirmaachuu keessanii fi guyyaa har'aa kana eebba keessatti akkata kanatti sirna bareedaa sirna ho'aatiin uummata isin gargaare uummata akkasiin leenjisanii baataniif lafee guddaa isinii ta'e jidduutti eebba keessan akkasitti raawwatachuun gammachuu guddaadhaan injifannoo guddaadhaan baga gammaddanii bagatti isin ga'e. Eebbifamtoota guyyaa har'aa kana warra rasaasa sirraa qolachuuf warra sagantaa kanarratti isin biratti argamanii waraana gameessa kallattii garaagaraa irraa sagantaa kanatti hirmaachuuf gara keessan dhufan akkasumas warra dirqama gurguddaa irra jiranii dirqama sana hundumaayyuu gara eebba keessanii irratti hirmaachuu fi abbootiin guddaa abbootii sallii miseensi akkasumas hawaasi keenya naannoo isin jirtan irraa fagoorra dhiyoorraa naannoo sanatti lafee dugdaa qabsoo karaa ta'anii isin deeggaraa turan sagantaa kanarratti argamtanii akkasumas uummanni keenya biyya keessas biyya alaas taatanii lafee dugdaa qabsoo karaa taatanii qabsoo kana bira dhaabattanii akka qabsoo kun tarkaanfatu sararraa har'a ga'uu qabu kanarra akka ga'u warri deeggaraa turtan guyyaa eebba jaallan har'a eebbifaman kanarratti warri keessaa galaa hordofaa jirtan baga gammaddan bagatti isin ga'e.
fi isin warra jarraa qabeessa. Jarraa qabeessummaan keessanitti yeroo amma keessa jirru kuni yeroo itti dirree baay'ee qulqullaa'ee yerootti aanaarraatii hanga godinaatti injifannoo gurguddaan galmaa'ee yerootti hanga handhuura guddaatti waraanni keenya himatee injifannoo gurguddaa galmeessaa jirutti yerootti caasaan mootummaa diigamee humna ittisa uummataa itti lafi qabatamee yerootti waraanni keenya aanaa godinaalee garaagaraa dhuunfatee jirutti carraa akkasiitti dagagdaatani. Yeroo kanaan dura waraanni itti gaggeeffamaa ture yeroo itti kanaan dura waraanni leenjii bahaa ture bakka inni itti gaggeeffamaa ture hin beektu dhageessaniittu har'a garuu uummata keessatti eebbifamaa jirtu. Uummata keessattidha kan isinii har'a sirna eebba keessanii gaggeeffachaa jirtan. Kun immoo aarsaa waraanni isin fuuldura jiru kaffale. Gatii waraanni isin dura jiru kaffale. Waraanni gameessi amma of cinaatti argitan kuni gatii gurguddaatti baase lafee nutti cabee dhiiga nutti dhangala'ee kana hundumaatutti kaffalameetu hawaasa bal'aa akkasii kana keessatti baatanii akkasiin eebbifamtaniif daandii isinii saaqanii jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa kan isin uummata keessatti akkasiin eebbifamtan taasifame gatii guddaa datti baafne guyyaa har'aa ga'uu kanaaf. Ammoo salphee uummata kanarra jiru roorroo uummata kanarra jiru karaa gama hundumaatiin humna hidhatee karaa daangaarra uummata kana walaa jiru gama mootummaa kallattii hundumaatiin iyyuu uummata isin keessi teessanii har'a eebbifamtan kana keessatti aarsaa itti kaffalan hundumaarra iyyuu irra aanameetu birri akkasii irratti baatanii lafa akkasii irratti akkasii eebba keessan gaggeeffattan sirna ho'aa fi gammachuu guddaatiin akka eebba keessan raawwattan kan ta'e gatiitti kaffalame. Gatii kaffalame kan ammoo kan iddootti beeksisu kan booru hiriiree gadi ba'ee adda taara taasaaf kennee jaallan qabsoo gaggeessaa jiran qabsoo waa gaggeessaa jiran bakkamtanii cinaa dhaabbattanii qabsoo kana tarkaanfisiisuuf of kennisa guddaatiin adda hidhannoo amma hidhattan kana hidhannoo mudhii itti hidhattan caalaatti hidhannoo sammuu fi barruu dhaabaa taasisaa kana hundumaa kan leenjitaniini beekumsa guddaatiin gara fuulduraatti akka tarkaanfattan shakkii tokkollee isinirraa qabu abdii guddaa isinirraa qaba malee. Uummanni keenya warri qabsoo kana tarkaanfachiisuu fi mana keessatti dhabdanii warri manni isinirratti gubate warri tapha keessanitti dhabdan maatiin wareegamtoota warri immoo jireenya keessan diigame sababa garaagaraan qabsoo kanaaf jettanii warri jireenyatti kanatti dhabdan warri waa hundumaayyuu itti dhabdanii har'a qabsoo sararfaa kanatti akka inni tarkaanfatu goota warri lafee fuudhee qabsoo kana taatanii qabsoo kana gaggeessaa tarkaanfachiisaa jirtan ofii aarsaa kaffaltanii qabsoo kun akka inni jiraatu akka inni tarkaanfatu warri gochaa jirtan galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha ammas gara fuulduraatti kan kana dura caalaa aarsaa kanaan dura kaffaltanii walitti kaffaltanii qabsoo amma gara fuulduraatti deemaa jiru kana yeroo amma keessa jirru yeroo murteessaa waan ta'eef waan hojjettan hundumaatti yoo hanga aarsaa lubbuutti akka nu faana kaffaltan dhaamsa keessa jabaatti ni dhaama. Akkasumas waraanni dhiyeessi birkana adda addaa bakka kanatti argamtanii birkana amma isin irra jirtan kuni yeroo amma keessa jirru kun yeroo murteessaa waan ta'eef gara fuulduraattis wanti nu eeggatu waan hojjennu hundumaa keessatti iyyuu gaaffiin keenya warra qabsoo kanarratti wareegaman warra qabsoo kanarratti aarsaa kaf warra lafeen isaanitti cabe kanaa of fuulduratti ilaala aarsaa kaf hundumaa keessatti iyyuu dadhabbii tokko malee buufee tokko malee kana caalaa injifannoo guddaa akka balleessitanii abdii guddaan isinirraa qaba jaallan har'a eebbifaman kanas of cinaa dhaabdanii lubbanii lolchiiftanii qabsoo amma gara fuulduraatti deemaa jiru kana fiixaana qabaattan abdii guddaan isinirraa qaba gadaadhaa gaggadaadhaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Guyyaa har'aa eebbifamtan miseensi waraana bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa eebbifamtan kuni warsaa amma isinitti eebbifamtan kun carraa isin amma argattan kanaan mufii tokkoof dadhabbii tokko malee bakka dirqamni dhaabaa isin barbaade kamitti iyyuu halkan guyyaa otoo jedhiin yeroo kam keessatti deemne otoo jedhiini waan bakkaa fi yeroo bakki qabsoo isin barbaadde kam irratti iyyuu imala qabsoo isin barbaadde kallattii qabsoo isin barbaade kamitti iyyuu dadhabbii tokko malee bakka dirqamni dhaabaa isin barbaadetti akka argamtanii isa kanaa yeroo hundumaa kudhaanni keessan barruu dhaabaa barattan kana yeroo hundumaa fuulduratti ilaala jaallan simbiraatii kaleessa dheengadda ijoollee qeerroo simbiraatii kaleessa dheengadda wareegama gurguddaa kaffalan kana ilaala sanaaf immoo of qopheessanii warri har'a biyyatti gadi baatantanii dadhabbii tokko malee bakka dirqamni dhaabaa isin barbaadetti akka argamtan isinii jedha ammoo xumura kanarratti waan barattan ga'umsa horattan saayinsii waraanaa barattan barruu dhaabaa barattan waraanni
akka aarsaa jiraa dhaabbatanii kaffatanii fi waan ta'eef hafuura jaallummaa fi jaalala jaalli tokko waliin qabu kan keessatti yeroo hattaa akkasumas kan keessatti yeroo akka waliin dandamattanii gara gaggaarutti keessattan addee guddaan isinirraa qaba. Eessa keessan guyyaarraa egaa waan barattanii fi waan barruudhaa dabsanii irraa barattan hundumaa irratti goonga barattanii fi haati keessanii aadaa yeedoo maati keenya aadaa yeedooni guyyaa har'aa kana eebba kanarratti akka isini gaanfa horachuu keessan waraana bilisummaa guutuu ta'uu keessan waraana bilisummaa oromoo guutuu ta'uu keessanii wata ajaja olaanaa aadaa yeedoo jaan barruu dirridaa fi akkasumas maqaatiyyaan isinis mirkaneessuun barbaada. Jajjabaadhaa galatoomaa fayyaadhaa injifanno. Ayyee injifanna ijoollee bu'ammaa dhaabannoo jiru waan ta'eef kallattiidhaan isin dhageessisuu ta'e. Jirtu! Jira! Jirtu! Jira! Wobon! Wobon! Awwaal! Awwaal! Wobon! Wobon! Alanis! Alanis! Wobon! Wobon! Arras! Arras! Borus! Borus! Jira! Jira! Barachaa lola! Barachaa lola! Lolaa baranna! Lolaa baranna! Kaayicha galmaan ni geenya! Kaayicha galmaan ni geenya! Wobon arras jira! Wobon arras jira! Impaayera Itoophiyaa! Impaayera Itoophiyaa! Afaan qawween ijaarama! Sagantaa kana sababeeffachuuf gaaraaf dachaa buutanii bututaaf dadhabbii hundaa dandeessanii aara galtii tokko malee guyyaa hedduu deemtanii qondaalaaf dabballee jaarmiyaa waraanaa dirqama Oromummaaf kan dhuftan addana leenjistoota maraa abbaa dirreef mooraa isin simannee irraa anaa dhufuun hooraa. Walumaa galatti daawwattoota keenyaaf eebbifamaan martuu baga nagaan dhuftan ashama akkam jirtu. Nuti warra seenaati warra dhugaaf dhaabatu osoo gadi qabanii warra hojjetee mul'atu osoo badii eeganii warra bulee baay'atu. Jirtu! Jira! Jirtu! Jira! Sabasaaf jiraataa gonni irbuun sharafne kukuffii seediinaa ajjeesee raane falmataan masabaa waboo abdii borii waan nyaattuuf uffattuuf dudduuban deebinee si kubullee qorrii. Warri seenaa dhugaa dhiigaan katabdanii jabaadhaa siin jennaa bilisummaa ta'uu galanni keessanii. Warri seenaa dhugaa dhiigaan katabdanii bilisummaa ta'uu galanni keessanii. Biyya guyyaa lufuuf kara gobaaf gufuu hedduu dandeessanii bilisummaa ta'uu galanni keessanii. Warri seenaa dhugaa dhiigaan katabdanii bilisummaa ta'uu galanni keessanii. Sabasaaf jiraataa gonni irbuun sharafne kukuffii seediinaa ajjeesee raane falmataan masabaa waboo abdii borii waan nyaattuuf uffattuuf dudduuban deebinee si kubullee qorrii. Warri seenaa dhugaa dhiigaan katabdanii jabaadhaa siin jennaa bilisummaa ta'uu galanni keessanii. Warri seenaa dhugaa dhiigaan katabdanii bilisummaa ta'uu galanni keessanii. Biyya guyyaa lufuuf kara gobaaf gufuu hedduu dandeessanii bilisummaa ta'uu galanni keessanii. Warri seenaa dhugaa dhiigaan katabdanii bilisummaa ta'uu galanni keessanii. Ganna bokkaan deebee bona duunsi gubee dararraa masabaaf garaan si dhukkubee gabrummaa jibbaataa bosonaatti galtee ofiin obbo beessaa kaaniif dungoo taatee gaddachaa jiraachaa hin barbaadu madoo jettee manaa baatee taatus jabaaf madoo jettee manaa baatee taatus jabaaf madoo. Lammiin kee si baanaa mul'inni kee jabaa irraan gadee buutee deemtee gaaraaf tabbaa rakkoo hedduu agartee illee ni gacabaa jabaadhu yaa waboo adii sabaa dhugaan kan keen badduu rabbi tarkaa qabaa dhugaan kan keen badduu rabbi tarkaa qabaa.
Lammiin kee si faana mul'anni kee jabaa irraan gadee buutee deemtus gaaraaf tabbaa rakkoo hedduu agartee illee ni gajabaa jabaadhu yaa waboo wabii sabaa dhugaan kan kee baddu rabbi torkaa qabaa dhugaan kan kee baddu rabbi torkaa qabaa sabasaaf biraataa gondirkuun karallee Ukupii sedinaa jeesee raane falmataan masabaa waboo abdii borii waan nyaattuuf uffattuuf dudduuban deebinee si gubullee qorrii warri seenaa dhugaa dhiigaan katabdanii jabaadhaa si jenna bilisummaa ta'uu galanni keessanii jabaadhaa si jenna bilisummaa ta'uu galanni keessanii warri seenaa dhugaa dhiigaan katabdanii bilisummaa ta'uu galanni keessanii xiyya guyyaa lufuuf kara gobaaf gufuu hedduu dandeessanii bilisummaa ta'uu galanni keessanii warri seenaa dhugaa dhiigaan katabdanii bilisummaa ta'uu galanni keessanii xiyya guyyaa lufuuf kara gobaaf gufuu hedduu dandeessanii bilisummaa ta'uu galanni keessanii warri seenaa dhugaa dhiigaan katabdanii bilisummaa ta'uu galanni keessanii ati dhugaaf baatee dhugaaf jooraa jirta gochaaf shira diinaa hedduu dandeesseetta qorra keessa fiigaa cabbiidhaan reebamte qorraawwata lamaa ongeenis waadamte sinjilbeeffachiisne beela'uuf dheebuuni cichidee masgeesse obsaan murannooni cichidee masgeenye obsaan murannooni rakkoon jiraatullee falmattuma fufna hacuucaaf saamichaa biyya keenya baasna hireen saba keenya amma deebi'utti hiree saba keenya amma bulchinutti yookiin amma duune dachee lakkisnutti yookiin amma duune dachee lakkisnutti rakkoon jiraatullee falmattuma fufna hacuucaaf saamichaa biyya keenya baasna daangaan saba keenya amma deebi'utti hiree saba keenya ofiin bulchinutti yookiin amma duune dachee lakkisnutti yookiin amma duune dachee lakkisnutti yaa saba Oromoo warri alaaf keessaa himalaaf waaqayyo waboo jabeessa yaa saba Oromoo warri alaaf keessaa himalaaf waaqayyo waboo jabeessa tokkummaa kee cimsii wal qoqqooduu dhiisii abbaa jabeeffata jabaa kee jabeessi tokkummaa kee cimsii wal qoqqooduu dhiisii abbaa jabeeffata jabaa kee jabeessi daangaa keenya darbee eenyutu nu jeeqaa ijoollee gamarrooti dhaseekuu daangaa keenya darbee eenyutu nu jeeqaa waboo zoonii lixaatti na leeluu daangaa keenya darbee eenyutu nu jeeqaa waboo booraa keessaatti na fuufuu beeku daangaa keenya darbee eenyutu nu jeeqaa waboo zoonii kibbaatti na leeluu beeka galatooma galatooma. Wobon jajaben jirtu jira sagalee kee dhageessisi diina kee naasisi sagalee kee dhagee yeroo manaa gabbee jira wobon jira abdiin boruu jira zooniin lixaa zooniin baa zooniin kaabaa zooniin kibbaa biiftuu gallii jira wobon jira abdiin boruu abdiin guyyaa
deemna woboon waliriirree diina raasne ollachiifne gara baafne laga buufne laalame laalame walin labsee warri biifsee seelii diinaa jireetu mancaase goonni lammii gammachiise laalame laalame jabee billaa'uun deebifne murataa rasaasni cabsiine laalame laalame Oromoo fuuldurri keenya maal jedha isi maal jedhume jedhu dukkana gabrummaan dhumne mancaane biyyaa baqanne Oromoo fuuldurri keenya maal jedha isi maal jedhume jedhu isi maal jedhume jedhu dandeetti qaba ofii amanamummaa saba keenyaa dhiigaan baafan firaafis dinaafis kanadha jajjabeen waboo jajjabeen waboo dandeetti qaba ofii amanamummaa saba keenyaa dhiigaan baafan firaafis dinaafis kanadha jajjabeen waboo jajjabeen waboo Tumesa dukkana korraa fi urjii hundumtu wal faana